Profeesar Maamud Hassan seenaa jaalbatteedha. Maal hojjechaa ture? Eessatti dhalatee, eessattis guddatee waan jiru irraa haa eegallu. Tun gaafii bareedduu inni bakkeetti dhalate magaalaa Maqii jaaniin dur magaalaa xiqqoo takka turte amma magaalaa guddoo achuma keessatti dhalatee guddatee kifilii takkarraa hanga 12tti achirraa fixee achi booda barnootaaf yuunivarsiitii Bahar Daar achi ture achi baree achirraa fixee booda Arsii yuunivarsiitittis baree masters arkatee ture nama yeroo dheeraa barsiisaa ture barsiisuu ni jaalata kennaas ni qabaa. An dura waan isaa ta'u ummata isaa ummanni inni keessaa dhufu ummanni isaa ummata tuulamaati. Gosti isaanii jilee jaaniini irra guddaan nama keenyaa ammaan tana hedduun beekanii dur ummata bal'aa ummata lolaan beekaman ummata dachii gabbatturra qubatan bishoofturraa eegalee hanqaa boodara Arsiitti karaa Maqii kanaanis nama ummata akkasitti qubatee ture hedduun isaanii zamana duraa loon tiifatan booda qonna eegalanii akka dhugaa dubbachuuf eega xaaliyaan biyya Itoophiyaa qabatee amashan bulche booda yogguu Haile Sillaaseen mootummaan British humna irratti deebiftu 1941 mootummaa xaaliyaan ta biyya amata 5 bulchite waa hedduu balleessanii nama hedduu fixanii kaasaan maal jechuu barbaadeeti gumaan kafalamuu qabaa je'eeti mootummaa xaaliyaan kasasee booda mootummaan xaaliyaan miliyoona Ameerikaa 15 niin kafala jedhanii maallaqan kafalle adda maallaqaa biyya keessatti yogguu san tirikni hin jiru. Tirikaan qooqaa gubbarratti qooqaa daam handhuura lafa jilee gubbarratti isin tolche jedhaniiti beezikaalii qabeenya dachii jilee gubbarratti laal electricity produce godhuuf daama nama barbaachisa bishaan bakka takkatti walitti qabamanii bishaan saniitu deebi'ee foorsii ta'a maallaqa silaa Haile Sillaasee kafalamu karaa hojjaatiin karaa tirika kanatti jijjiiramee dalagaa irra eegalanii ummataan achirraa ka'aa jedhaniin nama hedduu ka naannoo sanirraa kaasanii akka jaalbatteen dubbatutti haasawa isarraa hin dhagaye yoo gugul gootee haasawa isaa dhageesse kan afaan Amaaraatiin warra torbaanitti pirogiraama qopheessanii dhiyeessan keessatti yogguu dubbatu takka taniin dhagaye maal jaaseet warri nuti dachii teenyarraan kaanu jaanii didan nama 40,000tu bakka takkatti bishaan sun ka daamiin sun faca'ee nama achumatti ummata san nama 40,000 fixee jaabar inni wahuma ijoollummaatti bare garte waan haadhaa fi abbaa manguddoota irraa dhagahee waan inni bare san dura an obboleessa kiyya gaafaan University of London barnoota irra ture kitaaba John Markaakas Profeesar Markaakas namni jaaniin kitaaba inni barreesse keessatti ta dura dhugumatti hedduu na rifachiifte ta rakkoo ummata keenyaatis akkaan baruu na goote laal maqaa guddina biyyaatiin developmentii jechuu kiyya warri hedduu miidhame gosa Oromoo lamaa ja'a tokko Karrayyuu ja'a
meetan ummata qabadha ummata karrayyuu kan ammaan tana almost balleeysaa jiran kalamaddiiti cufarraahu ummata jileetii ja angaafa sangaa beekumsa qabaadhee kana cufaahu keessan barre isarraa hin bare maal jaaseef ummanni jilee ummanni duraan nama ummata 200,000 ta'u 90% isaaniitu dhabamee jaabar waan hin jiru kan hin ta'in waan amata 40 meeqa dura barreeffame jorm harkaakas waan barreeffame sun maal konfirmi naa goote anaaf daranuu barnoota akkaan arkadhu kana barsiise jaalbatte isaa afaan amaaraatiin interviyuu godhanii yoggu takkatti namni 40 bakka takkatti dhume jedhee yogguu dubbatu wahuma manguddoota irraa dhagahe wahuma gaafa nama lubburraa jiru irraa dhagahe laal tana cufaahu maaliin deddeebisee dubbadha seeta jaalbatteen tirikni dura naqame sun warri dura harkate warra magaalaa Finfinnee keessa galu kan Habashnii Addis Ababaa ja'aniin dur maqaan magaalaa sanii Finfinnee ture magaalaan sun tirika harkachuun dhiiga lubbuu ummata jileetiin je'eeti miidiyaa isaaniitti afaan isaanii keessatti dubbate jechuudha. Tana maaliif hin gaccimsa hanqam takka jaayinna namuma dhugarraa dhugaa dubbachuurraa duuban deebinee beeyta miidhaa wasana hin qabneetu isaanirra gahe laal modern agriculture ja'anii yogguu Haayilasillaaseen eegalu irra guddaan warri daamii qooqaa saniin hin ka'een dachiin modern agriculture tiraaktaraa naqanii warruma waa qabu kan naqatee kan wanta godhu ummanni jilee akka zabanyatti illee hin qaxaraman turan obboleessa kiyya. Ummata biraati kasan irratti dalagee qabeenya horanii wanta ta'an isaan hiyyoomanii miskiinawanii achirraa yaa'an jechuu barbaadeeti. Gabaabdutti laal warri modern agriculture eegalees dachuma ummata Oromoo ka Tuulamaa keessaa ka Jilee gubbarratti tirikni biyya dura Finfinneetti booda magaalaa gurguddootti hanqa Dirree Dhawaatti hanqa Hararitti gara biraatis ka deeme ummata Jileetu hedduu irratti wareegame jechuu barbaadeeti. Sana namni kabaru laal waan kitaaba keessa barreeffame nama xiqqaa kabaru. Nama xiqqaa ka dantaa akka jala deemee dubbisee baru barroonni sun xiqqa ammoo yogguu inni haasa'u yogguu rakkoo ummata isarra ummata keenyarra gahe yogguu inni ibsu nama 100,000 meeqa ka dhagahe garte ni barsiise jechuu barbaadeeti. Siifiin gabaabsa inni yuunivarsiitii irraa giraajuweet godhe tara lama barsiisaa ture yeroo dheeraa. Qoonni isaa guddaan tokko kan booda barame yogguu qeeroo fi qarree 2014 hanga 2018tti warra lafa jalatti qindeessu keessaa tokko isa ture. Jabaan isaanii san irratti obbo Abarraan kanatti akka gaariitti itti dabalaa itti hidhaa qabanii cafaqanii miilallee cabsanii turanii bara obboleessa kiyya. Achi hidhaa keessaa booda yogguu bahu kroochiin deema dhaabbatallee deemuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Rakkoo ummata keenyaatiif nama riili ijoollummaatti qabsootti seenee ijoollummaatti nama barsiisuu eegalee saniif hedduu miidhamee qabsuma san irratti booda akka wareegamu godhame jechuu barbaadeeti. Amma afaan sadattiin dhaaba gama Galatoon Barfus Muhammad Hassan ka gaariitti nu ibsite tole obbo Abirraa gara keessaniin dhufa meegaa gahee isaa biyya keessatti maal akka hojjechaa ture nuti kiyya jechumaan gara kanatti dabarra. Tole fayyaa ta'e Profeesar Muhammad seenaa ilaalchisee seenaa naannoo batteen itti dhalatee fi uummata batteen keessaa ba'ee waan irra gahaa ture yeroo dheeraadhaaf sirriitti nu ibsee jira. Batteen sana keessatti dhalachuun quuqamni inni uummata isaatiif qabu gidiraan uummata Oromoo irra gahaa jiru keessatti guddate. Kanatu
qaama isaa keessa jiran. Kanaaf gara boodaatti deebi'uun homaa hin danda'u namni akkanaa kutannoodhaan namatti seenee hamma dhumaatti of kennuudhaaf nama utuu of kennu nama darbe. Ammoo amma waa'ee battee yeroo haasofnu akkuma seenaan isaa yeroo haasofnu akkuma abbootii keenya warra dur qabsoo Oromoo gadi dhaabanii kan akka kabajamaa Jaarraa Abbaa Gadaafaa kan akka Waaqoo Guutuufaa umriidhaan akka sana guddaa ta'uu hadhabu malee batteen yeroo gabaabduu jiraate keessatti waan baay'ee godhee darbe. Akkuma barnoota irra jiruuni dura Baahirdaar Yuunivarsiitii BA kan argate achitti mana hidhaa kan seene dura mootummaa wajjin rakkoo keessa seenee dhimma parsanaalii miti dhimmuma uummataati. Achirraa erga jalqabee booda deddeebi'ee yerootti hidhamaa mana hidhaatii gallakkifamaa wanni kennanii fi akka lammatatti hin deebine jedhanii warni kennanii fi deebi'ee waanuma sanatti itti fufee akkuma amma duratti jedhamee namni kun nama jenereeshinii qubeeti. Namni kun umriin dheerates jiraates umrii xinnaadha. Waggaa bara 79 dhalate yeroo gabaabduu kana keessatti 2005 University of Baahirdaar irraa giraajuweetii godhee BA'dhaan isa booda akkuma Dr. Muhammad jedhee maastireetii isaa argate. Yeroo kana keessatti garri waan caalaan inni irratti akeekkate waan dhimma Oromoo gadi baasanii dubbachuu uummatni Oromoo akka dhaga'u godhuu mootummaan waan Oromoo irraan ga'u akka saaxilamu godhuu kanarratti hojjete. Isa kana waan itti boontu is articulate nama dubbachuu danda'u qaroodha. Bakka dhaqe hundatti nama boonsa. Kan Oromoo irratti qofaa utuu hin ta'in warra Habashaa bira dhaqee miidiyaa isaanii irra dhaqee isaan gidduu taa'ee yeroo inni falmu dhugaan baay'ee nama gammachiisa baay'ee ittiin boonna. Nama akkanaa kana mootummaan hin dandeenye obsuu hin dandeenye obsa dhabee fi waan inni haasa'u dhugaa miti jedhanii dura dhaabbachuudhaaf ittiin tolle akkuma amma duratti Dr. Muhammad jedhe yeroo gabaabduu keessatti lubbuusaa fudhatanii hatanii sun immoo humaan goone. Jaalbatteen jireenya isaa keessatti waan inni godhe maatii akka Oromootti maatii gadi dhaabbatee abbaa ijoollee 5ti. Yeroo gabaabduu kana keessatti qabsoo Oromootii fi sadarkaa guddaatti keessatti qooda fudhataa ture gara fuulduraatti dubbanna. Haa ta'u malee waan mootummaan godhe akka hattuutti halkaniin lubbuu isaa fudhachuun waan inni godhe gara boodaatti hin deebi'u. Har'a battee 10,000tu jira. So gabaabaatti jenereeshinii qubee kana keessaa warra qaroo warra boodatti deebi'uu hin jenne warra maallaqaan hin bitamne warra